harka lafa jalaatiin simiidhuu deema ammallee maqaa kiyyaan ammaan booda gaafa waa taate anaatu isin jidduudha dabama anaatu isin jidduu hafa jeetii yaada maaliifi gama kiyyaan kalaas maqaa kiyyaan simiidhuu isin barbaadu dachaas miidhamte ni gaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جفتو سنين جتشا خبرتو داوتو تخينيا سلامتان تنيتان أني راحاتي بكا جرتا مرتي سنحاري قبدو سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو خبرتو في داوتو تخينيا نتناي قبنا الحمد لله كان قبدا سنين سبدي سن راقبنا ولا سدي من تجرا الراح المبارك وجين رفنا تجرا قاعد مبارك ولتي تكشوا ولتي مفنّي أنا درود بتا ولو ما برا تيجي نجارو أداني فكانوا ولي تكشوا ولي نوما فتشيسه وايد لما عبد الله تي أني منا محمد ديمه هنگام منا دچازي روتوري تنجرا بكفي دنجرا جيت من دبي سنين راجع بابسه جارو أما دچاز دبي نجلا فشليسه حاسو نجلا بليسه وعدنتي ولي كمنو ندرو عديجه جارو أنا ما كلاس نسين هي دچاز وما ركون أبو خير ما في إن شاء الله. asirratti anis waan takka waan isin yoo jira isinis maali waan jette takka faratti dhugaala naaf Abdallah wallolle sawu muqatti wallolle ammoo garuu irra iddoodhaan jechuudha manguddoo namaa nan kabajuu fi namaa nan akka malee sudaan natti ergee annama sanallee eenyu akka himeef hin beeku bakka iddoo takka namaan kabajuu nama gaafa rakkoodhaan cina dhaabbachaa ture namni suni isa natti erginaan inni jechuudha yeroo natti dhufu bakka waan hin joo wallaalee bakka jaalaltee senta gaafa duraa sanin isin irraa barbaadan anje bakka walumaa galatti oonfin tarabbiitii maalii jeegaa bakka waa hedduu dhaqaase saniifin Abdallatti araarame malee lina waan biraati miti ammoo oonfin tarabbiitii dhugaa dubbachuudhaaf animma baasii dila sanis kan hin baase baasii san naaf falis hin jenneeni naagolis hin jenneeni waan takka na gargaaris hin jenneeni ammoo walumaa galatti wanni nuti barbaannu fayyaadhaa ergisaan jaambooda fayyaa san eega barbaadan fayyaa ittiin fayyaa jeetiin akkasitti as dhufee asitti fayyee jechuudha. Inni biraa jechuudha waan Abdallah yookaan maallaqaan itti fi baasin akafaleeti miti. Malee ani waan biraa yaadeetiin jechuudha. Namni sun nama jabaati waan takka dura dhaabbachuu hin danda'u. Osoo inni yeroo sanitti garteemi kayya Abdallah miidhagduun godhu sitti balleessi osoo inni naan jiyoo niin godhaa maaliif ni beekte gaalina nama sanillee hangaan kabajus ni beekta. Akka abbaa akka obboleessaa akka haadhaatti ilaala jechuudha. Saniifin itti araarame jechuudha liina teenya waan biraati miti. Saniif ani waan si garagaleen qabu waan tanaafillee natti muufatan jechuudha baadiyyaatti. Laa osoo sanin ta'in dhugaadhaa baga walitti araaramtanii isinii mitiitii namni nama walirraa ajjeese agarteemi sanuu walitti araaramaa garuu akkamitti itti araaramtaa wanni na jechisiise osoo akka na godhe beeytu osoo akka itti na dararu jiru beeytu osoo rakkoon an keessa jiru beeytu akkamitti waan naaf ati wajjin karoorfannee waada itti walii seenne jira. San hunda diide kara isaa akkamitti deebite waan sitti araarameef inni ni beeyta jaalateetii miti barka sitti araarameef amma atis fayyite alhamdulillah baga rabbi si fayyise atilleen fayyite mallee waan takka nan gaafatu inni fayyee humaa nan gaafatu waa'ee wallaansaadis nan gaafatanii waa'ee maallaqa baaseetis nan gaafatanii jeeti kasitti araarameef takkaffaan. Liina akka inni akka fedhetti illee yaade ana bara amma siimeetiin jiraati. Abdallaan akkaataa itti na fayyaan tiyyaa miti Abdallah akkaataa itti dhufte waan biraati mitiin siin jee sababa agartee miti nama san maqaa isaallee himuun barbaadu. Rakkoon qabu nimi. Nama san bira dhaqee nama manguddoo itti erganii akkana namni manguddoo biraan itti ergate ture Abdallaan manguddoo sanaan firraa yaafnaan manguddoo inni ergisan keessaa dachaas nama inni qaalii isaa godhunuutu beekaa. Jaanii nama san bira dhaqanii maaliif nama san yeroo hedduu wajjin jiraannaa takka addaan baanee beeknu yoo biyya kana dhufne sababaa saniifuu jechuudha kaanee waan kana itti seenne Abdallah fuudhee mana na fidee manuma keessanitti jechuudha waa hunda haasofnee finnee akkasitti erga gaa waan kana mana kee kanatti haasofnee finne booda egaa dubbii dhiirti dubbatteera deebi'anii dubbachuun qaaliidha. Waliin nu fayyisee akka dhiiraatti waliif fayyinee ammallee jechuudha komiitti naaf jechuu barbaadeeti miti garuu immoo baasiin an baasinaa kafalee jechuudha miti khasaaraa takkallee na gargaara jechuudha miti san guutuu na godhadhuu naan jee waan baafte guutuu anaas si kafalaa na godhadhuutiti yoo narra guuttatte Abdallatti araarama qabdaan jennaan yaa asirratti hin guuttadhaa waan takka yaadine kalaa saniifuu eegaati gartee waan kana dhuftee dubbii tana nu gidduu seentee haala wassaalan jeetiin itti araarame maaliif gaafaan dhukkubsadde jiru sanis
namni sun takkaan biraan deemne ni quba qabdaliinaatis ni beekta hedduun gargaaraa ture akka Abdallaan hin hidhamnellee namni na godhe akkaan Abdallaa hin hinellee akkaan Abdallaa hin minellee namni godhe isuma sanii maaliif nuti Oromoodha ilmaan gandi takkaati amantiinis muslimaa jaa waan takka nuti amantiin teenya takka taane sabni teenya takka taane alagatti maaliif wal kaninaa waan jaamu takka yeroo hedduu kaasa saniif dachaas amma jirgirtii Abdallaa yoo hiite booda gabbaasuudhaaf itti rakkataan jaa dhugaadha sana akkasuma saniif anillee jechuudha liinaanis quba qabdi nama sanis ni beekti sanirra dhaabbannee tarkaanfiilee silaan barbaachisu guutuu wanni Abdallaa irratti osoo fudhatin hanga irraan tanaa geenyeef saniif daawwattoota keenya ammallee wanni deebinee naaf Abdallaan walitti fayyine gaala alhamdulillah fayyaan tarabbiiti walitti fayyine namni wal lolaasi walitti ni araarama namni fayyaa namaan barbaanne shayitaana taate malee ijira jee yaadu garuu immoo alhamdulillah haa galatoomu walitti nu fayyise saniifuu alliinaa teenya asirratti waan takka tanii si garagaleen qabu arraas boruus taanaan Abdallaa wajji walitti fayyee jee rakkoo liinaa irra deemtu hin laalu akkuma kaleessa waan liinaan barbaaddu guutuu godhuudhaaf qophiidha maaliif Abdallaa wajji walitti fayyee malee waan takka liinaa yoo rakkatte amma waan mukii jirti turte eegee mana kiyya dhufte wajjuma mana keessa galuutti jirra Abdallaanis ni beeka guyyaa deengadda sila manguddoon dhufte mana kiyya waliin waraarsanillee nuti dura yaanee achitti illee Abdallaan illee liina achitti argee ture isi achi mana kiyya jirtu argee ture waan takka dubbanne kalas isiin wajjumaan jiraatu jirra jechuudha. Baga walitti fayyitanii humaa rakkoon qabu. Ani amma wanni si deebi'eef talammadaa maali jeetii yaada akkam ta'a hiyyaatti. Ani waan xiqqishoo mataan kun diizii natee jiru. Yoon hin dhiiroo dachaas kana fayye. Yoon hin dachaasii wajjin walitti araarame malee liinaa hin harkadhuu. Liina deebi'us hin harkadhuu jeeti dachaas wanni si deebi'eef talammafaatiin beektu malee. Dachaas keessaanii liina fayyaa jeeti. Ansi keessaan na fayyuus hin danda'u. Dhugaan siima. Wallaahi dhugaan sitti hima maaliif yoo jette. Ani Abdallaa fi sii walitti fayyisaa jettee gaafa ati dubbatte naaf atis wal dhabnee beeka. Ammallee sirraa hin deema mana keeti. Gabaabdumatti alliin asirraa hin gabaabsaa osoo namni dubbanne dura dubbatanii anammoo waa'ee dhimma kanaatillee nan galchu dhugaa dubbachuudhaaf ani anaaf Abdallaa walitti fayyee fakkeenyaaf waan ati hin feene takka hin godhu. Akka nama tokkootti ati mirga qabda. Gaafa si keessaa dhuftee Abdallaa wajji walitti fayyuu barbaadde gaafa si keessaa dhuftee abbaa ilmootiitti walitti fayyuu dandeessa. Garuu immoo osoo si keessaa dhufnetti waan takka niin godha jee yaadu nuti waa hedduudhaas rakkannees agarrees dabartees sun hundinuu. Dhugaanii dabartii wanni hin dabarre hin jiru. Alhamdulillah akkuma ammaan tana kalee mubaarak fidee asitti mubaarak sibiira fidee mubaarak wajjin bashannantan sanatti gizee barbaaddetti jechuudha mubaarak fidee wajjin deemtanii wajjin bashannanuu dandeessanii siif ilmoota gartee miti wantoota akkana gartee waan ati barbaaddu guutuu siif hin godha ammoo waan ati sila yaada keetii guutuu ansi deeggaruudhaaf qophiidhaan sodaa namaan qabu akkuma anis ni jeen dhageemee si afaaniin dubbadha waan na dhibee takkaa jira waa'ee mubaarak irratti jechuudha yeroon fannis itti erguu ture sani itti kannuu dide guyyaa meeqa guutuu maaliif akkasii kanne garuu hin beekne kiyyaan kun agartee midachaas beekaasi sossobee harka lafa jalaatiin si miidhuu deema. Dhugaan siima. Garuu galatoomii mubaarak iyya kalee fiddee wal nu garsiiste Abdallaan tolaaf yookiin waan biraatiif sittiin kan inni mubaarak ifeegi yaa bu'an dhugaan siima feetunatti illee aare feetunillee dhiise. Wanni kanatti firraa dafee sitti araaramee fannis irratti naantu barate. Wajjin isaan kun harka afaan irraa wal nyaachuu turan ta'a galli qimsan walii deebisuu turan. Isaafi fannis jechuudha. Isa dhorkee isa didee akkamis sikkanne kana ajaa'ibsiise. Jaalalateetiif sikkannee sitti hin fakkaatin. Harka lafa jalaatiin si miidhuu deema ammallee maqaa kiyyaan ammaan booda gaafa waa taate anaatu isin jidduudhaa dhabama. Anaatu isin jidduu hafa jeetii yaada. Maaliifi gama kiyyaan kalaas maqaa kiyyaan si miidhuu isin barbaadu dachaas miidhamte ni ga'a. Arrabsamte ni ga'a. Roorrifamteesi dararamteesi illee cabxeesi. Garuu alhamdulillah amma fayyitee jirta. Ifeegi amantee Abdallatti hin dhiyaatinii jaarsa kiyyaa anaatu sirra itti aana anaatu sirra beeka isa kana anallee jaalateetiin itti bar kana galfachuu deemuuf shiree inni nuu yaadi Allahu aalam namni beeku hin jiru
kiyyaan harka lafa jalaatiin deema waan nu yaadin beekne na jaalateetiin miti anillee kana galfatee sillee jaalateetiin miti katti araaramee waa si godhu deema gaafa waa taate bichitii garteemi akkanan komanne ammaan booda dachaasiitu bara akkana tahee dachaasii akkana korrooxamee gizee jaan sittiin kofle malee ammaan booda si biran dhaabbadhu maaliifin si biran dhaabbanne ifiif jaalattee itti araaramte akka fadhee manguddoo waan fadhe fidee sitti araaramu dhuga araaramte afaaniin itti araaramte maaliif isarraan fagaanne itti ifganneeyte akka duraanitti wanti ifgadhiiste isa jala deddeemtuuf maali dhaabbadhu boo isa jala adeemgaddoo walitti araaramtan harka lafa jalaatiin kiyyaan as keessaa si baasee yookaan nama sibbitee yookaan waa si godhee gaafa si dhabamsiisee liinaa akkan komanne waa'ee liinaa akka keessan finne dhugaan sitti himan. Dhugaa dubbachuuf liinaa ammaan tanaati waa iddoo rakkaabte. Anamma Abdallaan Mubaarik akkamitti kanneen jettee. Ani Mubaarik akka itti nakkanne aboogaa haati ilmoo malee baatii meeqa kan hin argin taa'u jirti. Haati mucaa kana arguu qabdii waan jaamata agartee miti. Mucaa kana arguu qabdii saniifuu Mubaarik fuudheetiin geessee liinaa biroo oolee galgala akkasitti niin fidaan jeeni. خلاص ركونت كان نجرتون أنجي أما أن كانوا وانين قديف أكاد يجرا واي مجاهنا هدورة ديبتي عادي تنجرا ما جتوان دقيقين كرتيمتي إرجام فكين يا فنا في عبد الله نعنكنا ولتر رامني مالي في المبارك في ده لينا نقرسيبني وان جامتك يا عادي تمام فودة في ده سمبودر رجرو فودة تنقلشي ملي أنيجي جودا أكاد دراني وقاعد يتفكين عبد الله تنوتي منا تكو خيسة كلا توري فني خنجتك فراش تكرر جيلا توري أما مو ani haa ta'uutiti sumaaf jeetiin gartee miti suma yaada baasu jechaan Mubaarik dhaqee fide malee Abdallaa jala waan hin cicceef hin qabu ani waliif fayyuun fayyaan duratti jirti namni waliif fayyaa ammoo asirratti Abdallaan asii fuudhee baadiyyaa nageessee bakka fedhe nageessee nama bituuf nama na godhuuf kana gartee miti kana ani tasuma gartee miti kana na godhuu danda'a jetti si yaadu maaliifuu maal jaanii boollata akka keessatti maaliin tarama maal lama jirutti gaasa. Akkasii boollata akka keessatti taraa lama jiru namoonni fafa itti Oromooni an dhugaa dubbachuudhaaf walitti araaramuudhaaf yaafi Abdallaadha akkuma ta'etti eegaru immoo waa'ee liinaadha waan liinaan hin feene ni godha jee yaatu Abdallaan viidiyoo ni argaa an amma arraas baruus taanaan liinaan mirgasiitti bakka feeti jiraachuu mirgabdii nu bira galtuu jirti kun amma as wajjin galu jirra manuma kan jirti haa ta'uuti inillee ni beekachuu barbaadeeti ani gama qiyyaan kanan sin jaalina anillee gama qiyyaan haasa'ullee namatti illee dadheeresinu walitti illee dheeresinu humaa rakkoon qabu walii fayyuu kasaniif galatoomaa gammachuudha garuu ani gama qiyyaan humaatii miti atummaan ifeegii yaada jiru tokko garteemi saniin siif dabarsa ifirraanfattee akkan taan namaaf hin tahini jechuudha. Namnilleen ammaan booda shiree biraas irratti yaadini maqaa qiyyaan waan jawraayin kana hunda dubbadhee yoonatti aartellee dhiifama gama qiyyaan. Numaa rakkoon hin jirtu sin jaa asumarratti hin gabaabsaa inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nageenyu tura.